Abu Jabbar nagaadhuma turiya. Nagaadha normaal nama cimaadha baay'ee. Baay'ee nama cimaadha. Gaafa galgala sanas nama cimaa ture nama nagaa ture. Ganamas immoo hanga sa'aatii 3 rafni anis boqonnaa irra jira rafna ture sa'aatii 3 tti kursii hojjetee kursii nyaatee nagaadhuma isaa mana abe. Inuma baanuma deebi'a yeroo kaanis nagaasa. Akkuma tokkoon qabu nama cimaa kan mana abe jechuudha. Hin bayee sa'aatiitti ba'u jira yeroo kaanis komaniidha sa'aatiitti galu jira. Sa'aatiin itti galu sana tungeennaa dawwalameen. Yeroo kan guyyaa yeroo baay'inaa dawwala akkuma carraa ta'e gaaf sana sunaan dawwaliin his oolee isa booddee naannoo sa'aatii tokkoo falakkaa akkas sa'aatiin itti durmanatti deebi'u yoo tungeen naa dawwalani. Si booddee namichi tokko isaan jedhee maaliifadhaan yoona ሰውዬ ወድቆ ተኝቷል ይሄን ስልክ ነው የሰጠኝ ታውቂዋለሽ አለ የሆነ ጥቁር ያለ ወፈር ያለ ነገር አዎ አውቀዋለሁ እንጂ እና ወድቋል እባክህ የስኳራቴ ስኳር አፍ ውስጥ አድርገኝ እንጂ መጣው እንጂ ይሰቦዴ እቷን እንገኝ ባጃጂና ፈቀቀቦዴ ባጃጂ ኒሮን ዱማ ፈየደሙ ጅራ ደፊና ከቀነ ዱሲቲ እንጂ ኢሰቱ ድረግ ዱዱ ሴብ ድረጋጀ ኢንስ እሺ ገለ አችጌ ዶት ጀት ሰነንጅሩም አንጀ ደናን ደክሰን ቢልቢሌሽ ምጭቻ አንስ አንጅራ ባጃጂ ኮንትራክት ተቀበሉ ሚላን እንደ ማጀራ ኤስ ጅርቱ ኢኖን አቤዶት አመት ጀክቲ ካና አቤ ምጫን ኤርጌና በዛው ቬጋ ክሊኒክ ትንሽ ገባ ብሎ አንጀ መሞ ገባ በይና አንጀ አንንገኝጋ ትንሽ ገባ በይና አንጀና እኔ የለውም አሁን እዛ ጋር የለውም የሆነች ሴትዮ ትደውልልሻለች ናንጀ ያመሙ ለማፋረት የሆነች ሴትዮ ትደውልልሻለች እኔ የለውም ወደ ትንሽ ገባ በይና አንጀ እሺ ጀለ እንማን ብልብለሳችሁ ሆሼን ሞን ደወልተ እና አትመጪም እንዴ አንጀቴ ደቂቃሽን ይሁን እንዴ አንጀራ አትመጪም እና ባጃጁ እኮ ኦሬዲ ደርሶ አጣችሁ እኮ የቱ ጋር ናችሁ እንዴ ባጃጅ ታያለሽ እንዴ ራስሽ አትመጪም እንዴ አንጀቴ ምን አይነቷ ነች በአየር አልመጣም ምን እኮ እየመጣው ነው ግን ባጃጁ ቀጥሎ ሐኪም ቤት እንዲያደርሰው ነው ሰውዬው እኮ መተንፈስ አቆሟል አንጀቴ አቆሟል ነኝ አንጀቴ እሺ የጤና አራስ ቤት ጮፍቴ ጋር ጮፍቴ አራን ዋን እንደ ቢሱና ይግል ቢሲ ጋር እንደወልኩኝ ካስ ቢሲ ጋር እንደወልኩኝ ካስ ባጃጂ ከሰንጅራመስ ቢቺ ሳንጅራ ባጃጂ ቢሲ ጋር እንደወልኩኝ ካስ ዱራዩ ገን ካንሸ ኢሰኒሱስ አንንጅሩ በቃና እሸትና ከሚራ ሸሲ ደወል አይደል እሸንስ ነጀላ ካሱ ግዴ ካኑ ማይተናት ጮፍቴ ደገና ካኑ ማሳቲን ቢልቢለ ሳሐመን ብረጎት ቢልቢል ሳዋም ጋሩ ብራንጅ ቢልቢል ታፍ ብረገየከን ዶክተሪን ይቤቱ ሪያን ሳጅራ ከተደወሉ ቢልቢል ሳበርባሉ ቢልቢል ሳንጅሩ ይሰቦዴ በቃ ባጃጂስ አርገቴኒ ጎተታጅሩ ነመባይ ኢታኒ ጎቶ ከያዳን ሴ አሚሳስ ነው ቢሻኒ ማታዳት የመገጀላት ቢሻን ማታዳት በቃ ከነማ ቢሻን ጩበኔ በይቻኒ አርጂናን አርጂኔቹ እና ዱካና ብራንደርቤ ዱካና ተውሳራን ታንኬ በኪሱኔ ብራንደርቤ እንደሚቱ ሳንጎተተኒ ይሁን አርጂኔ ናዴቢሳኔ እና ጎተተኒ ሁሊሳነቲ ሙጣቱ ዱካና ናሞትኒ ሰጎተተኒ ይሁነቲ ሙጣተኒ ኢሰቦዴ ማጃጂ ከሰፊኒ ማታሳ ከስቲ ሰጎሳ ውልቀበ በቃ ገረ ሪፍት ቫሊ ማጂ ደፊን ጀለኒ ሪፍት ቫሊ ጌን ፉላ ሳዩ አርጊና ሲናርገሙ ትሬ አቺ ጋፈንገው አኪሞን ብረጋኒ ኦሬዲ ኤክስፓየርድ ማል ዋንት ጀለኒ ራዲመን ጋፈሳነ ከስቲኒ harka koorra lafa kaayeen ibadha harka koorra lafa kaayeen baqadhe sabuutti doktari sana haadha manaasatti dawwaleen waamini inni dhufee akkuma lubbuun keessa jirutti ilaalee laphiisaas ilaalee hospitaalan geessanii hospitaala ofiisaa hojjetu fuudhee geesse duruu isatu akkamaanii doktaroora
fuudhee geessee lubbuun keessa jiraatu mannaan jedhu namni si yaa'anii tun bakka fayya jedhu innis achitti yaa'ee bakka bootti ka'ee bakka du'eera silumayyuu ni du'eera mataan fasaaquu waan jetteetti silumayyuu isheen jechuudha. Ani garuu gaafan bira ga'u fayyaa natti fakkaate qaamni isaas lallaafaadha bishaanidha surreen isaa bishaanii shamiin isaa bishaanii mataan isaa bishaanii. Na dukkana keessa ture akka inni itti kufesan illee ilaaluu hin dandeenye dukkana bakkisun. Bakka sana immoo waanuma deemuuf hin qabu bakka inni oolu ani beeka. Bakka sadiidha yoo deemee kan deemu bakka sana waanuma deemuufis hin qabu nagaa manaa ba'ee mucaan achisa isa geesse illee nagaa mana geesse sa'aatii jaatti achiin gahee jedhe. Amma buloonni isaa akka gaafatanitti iddoon oole sana sa'aatii ma'anaaf bilbilame. Daqiiqaa 15 tokko dura qulfii nutti kenneedhaan warri suuqii qulfii nutti kennee maastikaa bitatee deeme maastikaa fi maamaa wotatti bitatee deeme qulfii nu bira kaa'eedhaan sa'aatiin sun immoo waluma dhiyoodha. Amma bakka kanadha innaa sanatti immoo Dooktar Hooraanis ilaaleera. Anis waan inni irratti argee hin argineen sirriitti ilaaluu hin dandeenye. Kanumaan arginu. Mega iddoon inni argamee jedhamu kun lafa dukkaana lafa korokonchiidha jedhame. Mee naannoo sana maal fakkaata isa nutti himuu dandeessa? Kana biraan immoo kana duras bilbilli sirriitti bilbilamee sunuma sodaachisuun akka ture dubbatama. Kana mee nutti himi? Egaa kana duras waan manni uummataaf quuqama qabuu fi namoonni akka firaasii natti siqanii fi namni hin beeknes maaliif mucaa isaan guddisatu maaliif akkas godhaa akkasii naan jedhu waan namni naan jedhu gaafa itti waan seera darbeen beekuu naan jedha. Seera darbeen beekuu naan jedha kan manaa deebisa. Ani seera darbeen beekuu naan jedha bakka. Namoonni maaf mucaa isaan guddisatu maal hojjetanii waan nuti hojjechaa jiru gaafa sannan jedhani isaan akkasii jedhamee gaafa jedhuuni ani seeran darbu isaanis nima jedhu isaanis akkasuma jedhu yeroo baay'ee. Kanaaf bilbilaniiti mucaa isaan guddifatu yookaan of eeggadhu jedhanii sin sodaachisaa turan maanu torbee tokko faa dura akkasii bilbilamee turedha. Ji'a tokko dura biiroo madrasii iddoon jedhu furanii nama tokko galaafata abbaan manaan koo nama tokko galaafata etuu nama tokko hin du'ini waan sitti himuu barbaanne maaliif nama du'aas taatu naan jette dhufte. Maalidha jedhe gaafannaan waan isheen natti himte waan hojii isaa wajjin wal argu miti. Aanumti akkuma beekumsa seeraa koottu waan isheen natti himte waan isaa wajjin wal argu miti. Gaafa inni galu nama akkasii beektaa jennaan akkas gooteetta jennaan ani kun hojii koomitiin ilaallatu hin hojjetinnaan jedhu yoo ta'e malee namni hin hojjetinnaan jedhaa ta'a malee ani kun hojii koos miti jedhe hojii koomitii nama isheen kan seematte nama ergeenis beeka jedhe nama erge sanatti bilbilee nama ajjiisuu barbaaddu yoo ta'e anumaan ajjiisaa isheen maal beekti waan hojjechaa oolee. Maaliif ishee biratti nama ergitan maaliif akshin hojii hojjenne gootu ani jiraanu mana ajjiisaa jedhee itti bilbiletti dhufe namicha jechuudha. Kanaaf durumaanuu sodaachisuun sin ajjeefnaa isa bira darbanii sumaa sodaachisuun si ajjeefna jechuun ture jechaadha. Mee iddootti inni ajjeefamee argame jedhame sana lafa dukkana korokonchiidha jedhama. Mee nutti lafa akkamiiti? Lafa atu dubbatte iddoon dhaquu miti jette lafa akkamiiti? Iddoon isaa iddoo akkamiiti? Adireesiin isaa yookiin teessoon sun iddoon sun mee nutti maal fakkaata? Adaamaa beektaa yoo ta'e bakka inni oole mana cufee maastikaa bitatee iddoon inni oole komaniidha siin jedheera. Iddoo komanii sadiidha kan inni oolu. Bakka inni gaafa sana oole mucaan baajaajiin geessee sa'aatii jaatti achitti buuseenis jira. Bakka sana naannoo sa'aatii tokkoof wayii maastikaaf ni bitate asiin booleedha. Beektaa ta'e karaa boolee axanaa taraa bakka jedhamudha. Axanaa taraa koondaminiin jechuudha.
Egaa sa'aatii manatti galu geenyaan uffis qollofee abbaan suuqiis jira. Uffii kanatti naa kenni jedhee itti kennee maaskaaf maamaaf bitatee sokkee na bira sa'aatii kanatti jedhe. Bakka inni itti argame immoo asiin karaa 12 qabalee naannoo beezaa kiliinikii kan jedhamu Harraambeen kolleejjii bakka Harraambee kolleejjiillee bakka ho'uudha. Safarri isaan ho'a. Gadi deemte bakka nama sodaachisu wayiti. Bakka dukkanaa. Guyyaayyuu bakki sun cirreedha. Bakka dukkanaa wayidha. Fuunoo innaatti dawwalamee mucaanatti fidee'utti hin argameen bakka sanatti. Qabeera. Inni fodoo itti gabaabee naan jedha. Ani xiqqoon achi hin geenye eessa jirtaa namni achi gahee kosii dhabeenya. Innis balbaa duraan mileenya naan jedhedha. Jedheetti booddeen achi hin jiru naan jedhedha. Isa booddee kobilistoonii sana waanuma fitti fakkaata. Dura dhabee mucaan kobilistooniirra bakka ture munnaan achi gahu argatanii kobilistooniin bakka dukkanaadha. Iddoo sana guututu. Dura godoosti gabaabee naan jedhee ta'e. Kanaaf lafa bakka inni ba'ee fi gammoojjiidha. Bakka inni ba'eef bakka inni itti argame yoo adaama beektatee baddaaf gammoojjiidha. Ati akka haadha warraatti maalinni sababni isaa jetta amma namni kaan hin ajjeesanii jedhu kaan immoo akkuma gaatoo dubbataa turte dhibee sukkaaratiin kufee malee lakkii jedhu kan immoo dhanna isaarraas amma sooshaal miidiyaa irratti wanti mul'atu waraanamuun baqaqsanii hodhuu wanta akkasiitti mul'ataa jedhanii warri dubbatan jiru. Sababni inni Abdul Jabbaar maaltu ajjeese jetteeti akkamitti du'e jetteeti amantaa akka haadha manaatti? Anammaa naafi baay'ee natti waan sas wallaalee kan jiru isadha kan amma naafis baay'ee natti ulfaatee kan jiru isadha. Anaafis jechuudha. Amanee fudhachuuf waan hundumaa wanti natti ulfaatee jiru isadha. Anaafis akkuma nama uummataanis akkasuman dhugaa isa kamiin akkam fudhadhu wallaalee isa keessa jiran amma. Mee carraa kanatti fayyadamuudhaan maatii ati haadha mucaa tokko qabdu natti fakkaata. Walumaa galatti uummata Oromootii fi uummata nagaa barbaadu biraatii fi ergaa natti dabarsitu maali? Uummata Oromootiif waan hin dabarsu yaa utuu sodaannuudha. Kun akka nurra ga'uun hin sodaanna. Ofuma sodaateellee nama gorseera gidduma kanallee baay'ee sodaachisa. Haalli jiru gatii ta'eef jedhee nama ta'een biyyaa ba'e jedheera. Ofiisaa malachuu dadhabee malee. Baay'ee sodaachisaadha haalli kun jedheera. Ituma sodaannuudha. Akka nurra ga'u baay'ee sodaanna haala jirurraa jechuudha. Na uummata Oromoodhaan immoo kan hin jedhu Abdul Jabbaar isa rakkateefis rakkina isaa sana isa baasuuf baay'ee rakkata. Hojii isaa dhiisee jechuudha. Isa du'eefis akkaataan itti du'e akka beekamuuf baay'ee laffa'a. Inna sababa kanaadhayyuu kan jireenyi isa cinqisa. Akka garaas akka itti jiraatu dhabee ofirratti sodaachaa kan deemu sababa kanaadhaaf dabbar. Sodaachaa deema sodaachaa socho'a. Anillee ofirratti sodaachaan socho'a. Sababa kanaa gadi ta'eef dhugaan Abdul Jabbaar akkuma inni namaaf laffa'aa ture Abdul Jabbaar baay'ee namaa laffeeraan beekamu malee namni baay'ee uummata Oromoof baay'ee laffeeraa hojjetaa abulee cinqamee isa du'eef isa reebameef isa rakkateef baay'ee cinqama. Akkuma sana dhugaansaa akka sirriitti ba'u isa bichaan barbaadan. Dhugaansaa du'a saree ta'ee achi akka kuntaala gangashanii achitti gatanii marmaramee saree ta'ee Abdul Jabbaar. Saree ta'ee gatanii goontaanitti dhugaa sana danda'u uummata Oromoo akka baasu jechaadha kan waan jedhu kan bira dhugaasaa namaaf laffeeraan ofiisaa beekaa baate
dhugaan akka ba'u baay'ee carraaqa dhugaan nama akka ba'u.